Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami daawwattoota waliin istuudiyoo nageenyi badhaadha. Baga nagaan waliin istuudiyootti dhuftan isiniin jecha har'a viidiyoo tana keessatti siitingii akkaan barbaachistuu fi bareedduu taate takkaan isiniif qabadhee dhufee jira. Siitingiin tuni bilbiluma keessan irra jirti. Garuu namni kamiyyuu beekee argee itti fayyadamuu hin dandeenye. Itti fayyadamaas hin jiru. Siitingiin tun hedduu barbaachisti. Namni viidiyoo tana daawwatee siitingii sanitti fayyadame kamiyyuu osoo nan galateeffatiin akka bira hin dabarre abdiin qaba. Garasitti darbuu keenyaan dura warri chaanaalii kanaaf maamila hin taane yuutuuba keessan irra seenaatii waliin istuudiyoo jedha itti barreessa. Isa kanaatu isiniif dhufa. Sabiskiraaybii tuquudhaan mallattoo alarmii tuqxanii ol kan jettu gaafa tuqxan viidiyoon angadhiise takka battalumatti utaaltee isin bira geessu jechuudha. Yaa barnooticha keenyatti asaa deebiin. Barnooticha keenya kan argannu siitingii ajaa'ibaa san jechuudha. Siitingumaan bilbila keenya jiru keessaa arganna. Siitingii keenyarra ni seenu. Gara gadiitti bu'uudhaan dhumarratti itti dhufuudhaan developer option siitingii jettu tana ishee tana arganna jechuudha. Garuu siitingiin tun bilbila nama hundaa irra hin jirtu. Maaliif gaafa bilbilli hojjetamu siistemarra waan hin jirreef nuti dhuunfaa keenya irratti deeffata jechuudha bilbila baay'ee irratti. Kanaaf egaa siitingii tana warri qabdan ishee warri hin qabne immoo siitingii tana hojjechuu barbaadan viidiyoo itti aanu keessatti akka isiniif hojjedhuuf koomentii jala kaa'uu hin xiqqeetinaan isiniin jedha. Egaa amma siitingii keenya sana argachuudhaaf developer options siitingii jettu kana keessa ni seenna. Xiqqashoo gara gadiitti siquudhaan haala kanaan jechuudha siitingii tana quick setting developer type ishee jettu kanarratti al takka tuqaasa. Ammas gara gadiitti dhufuudhaan sensors of ishee jettu kan gara gadii irraa gara olitti lammaffaa irra jirtu ishee tana jechuudha. Ishee tana on goona jechuudha haala kanaan. Erga on goone amma gara duubaatti deebina. Gara duubaatti gaafa deebine mataa irraa bilbila keenya gaafa gad harkisne jalqaba irratti ishee tana arganna jechuudha. Ishee tana on gochuu qabna. Mee osoo on hin goonee fi boodarra maaltu akka uumamu waliin ilaalla. Osoo ishee tana on hin godhin sin dura haala kanatti dhiisnee mee kaameraa bilbila keenyaatiin bilbila keenya irra kaameraan jiru kun viidiyoos ta'e imijii garagaraa nu kaasamoo hin kaasu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Osoo of goonee osoo on hin godhin jechuudha. Mee waliin haa ilaalla. Kaameraa keenya gaafa tuqne haala kanaan ni waraabaa jechuudha. Osoo of on hin godhin beekaa kun haala kanaan ni kaasa. Mee erga on goone hoo ishee tana siitingii amma sensor jedhamtu tana ofirra turte ishee tana on goone mee haa ilaalla. Images ta'ee viidiyoo kamiyyuu nuuf waraabuu danda'u jechuudha. Hattaa sagaleeyyuu gaafa nuti riikard godhu hin waraabsisu jechuudha ni dhorga. Kanaaf egaa siitingii kana duuba faayidaalee hedduutu jira. Amma fangana yoo jennee ni ga'a. Kan hafeef yeroo biraa walitti deebinaa nagaatti.